hordoftoota Oromiyaa Education Multimedia kun barumsa afaan Oromootiin isinii dabru barumsa kutaa 9 hanga kutaa 12ti. Telegiraama Oromiyaa Education Multimediaanis nu argachuu ni dandeessanii. TikTok Oromiyaa Education Multimediaanis nu argachuu ni dandeessanii isiniin jecha. Amma kan laaluu deemnu kitaaba kutaa 10 jechuudha. Maatis unit 2 simplify fi domain isaa wanti godhe jaa kana karaa qalaalii akkamitti akka wanta godhan khawajjin laalota kun gaafiin akka jettu state the domain simplify of the following jechu kanneen armaan gadii kana domain fi simplify godhii jetti kun kanneen biraa salphaadha dii kana akkamitti goonaa jennii baay'inaan namni na gaafatis ni jira meedii kana nu laalii jennii warri na wanta godhes ni jira gaafii isinii jajjabaatte gaafii kutaa 10 hanga 9 hanga kutaa 12titti koomentii jala nu karaa TikTokaatiinis nu barreessuu ni dandeessanii koomentii jalattis kitaaba peejii fulaatee wajjin nu barreessuu ni dandeessan isiniif daleeyna ono asumaanu gaafii ditana waliin haalallu x cube minus 27 over x is the power of 4 khajoo kana x is the power of 3 alat irraa baafanna jalqaba akkana taabarreeffannu x is the power of 3 into asit addafuuna bakka tanatti jechuu addafuuna x is the power of 3 into x plus 3 minus 27 into x what x plus 3 amma kana minus 27x minus 81 dha kana fi x is the power of 4 plus 3x cube kana addafuuni akkam godhuudhaaf factor godhuudhaaf asit addafuuni san boodarra maal arganne x cube into x plus 3 minus 27 into x plus 3 karaa qalaalii amma dura wanni kun takka irra hin gaamne garuu baay'inaan irra deddeebi'ee gaafii biraatillee itti mirkaneeffadheetiin jira kanneen amma kanarraa yoo kan fudhatu taate hundi x qaba kun naman dhibu quadratic equation formula minus b plus or minus under radical of b square minus 4ac over 2a formula jirti neeyteen erkatta jechuun 3 x cube minus 2x square minus 8x kan x takka lakka isaa baafatte 3x square minus 2x minus 8 dha kana factor godhu formula quadratic equation itini amma gaafii itti jiru sanaaf innu san akkam goona gaafii akkas jettu san akkam goona khaas keessa jiru kana keessa qaammattu ho'isaa kanarraa takka fudhanna maal x plus 3 fudhanne san boodarra maal fudhanna haala jiru x cube ni fudhanna x cube fudhanne as meeqaa jira minus 27 jira minus 27 jira jechuun kana harkanne jirra amma domain isaa barbaaduunis nin dubi simplify godhuunis nun dhibu jechuun hin irraanfatina akkamitti akka akkana dhufe unoo jala deemee akkamitti akkanatti jee kun afuriin keessanii hanname akkanatti jechuun karaan biraa karaan kitaabni ittiin jiru akkamii value x dha jechuun negative infinity and up to negative infinity up to positive infinity value x neeytee kan 0 si hannuu danda'u himicha kana keessa jeeti achi keessa 0 erga si hannee boodarra hirtee fi kweetanti harkatu san ammas deebitee wanti goote jechuun ammas factor goote yookaan yoo factor hin taane immoo itti neeytee ka 0 ta'u wanti goote amma kana karaa qallaaliidha san boodarra akkam goona x cube minus 27 over x plus 3 into x cube minus 27 domain isaa barbaadu deemu kana yeroo barbaadnu x plus 3 is equals to 0 x is equals to minus 3 domain isaa tokko minus 3 harkannee jirra jechuun domain keessa minus 3 hin jiru domain is all real number except minus 3 and kana saa barbaadnu x cube minus 27 ja is equals to 27 x cube is equals to 3 is the power of 3 kun wal fakkaatu ko gubbarraa waldaamsaa x is equals to 3 kana jechuun domain is all real number except minus 3 and positive 3 kun positive 3
akkana barreessinaa jechuudha. Simplify godhuudhaafis akkamitti akka ta'een ilaalta. X cube minus 27 over x plus 3 into x cube minus 27 kanaan dhaamsi maal ta'a simplify 1 over x plus 3 ta'a jechuudha. Boqonnaa lama yeroo ol siitan wanti kana keessatti gaafiin akkanaa yoo kan dhuftu taate kan waliin dhaamsinee x cube minus 27 kan jiru kun value x yeroo erga barbaanne booda value x 3dha. X 3 irratti jechuudha. X akkana ergatee boodarra asir bakki tun x 3 yoo kan ta'u taate asii yoo qaxxaamurtu taate erga akkana dhufe boodarra bakka kanatti maal ta'a hoolii qaba jechuudha. Bakka tanarratti hoolii qaba. Maaliif waa waliin dhaameef jecha vertical asymptotiin isaa ammas tokko minus 3 irratti akkasitti kan jaamu ni jira. Waan saniifis baay'ee nama fayyada. Karaa qallaalii faaktarii kanaatiin akkan isiniin jee kanatti value doomeeniidhaa fi simplify kan nama jalarra takka 2 3 4 akkanatti yoo kan isinii kennamu taate dalaguu karaa qallaaliidhaa isin garsiiseetiin jira. Galatoomaa sheer waliif godhaa, hiriyoottan keessaniif sheer godhaa, saahibban keessaniifis karaa qallaalii kana himaa fi karaa qallaalii kana itti hojjechaa isiniin jecha osoo taa'u jiruutiin waan kana irra deddeebi'ee irra gahee mirkaneeffadhee gaafii feetan itti naqxanii ilaaluu ni dandeessan. Bakka lamatti akkana murtaniiti. Karaa telegiraamaa Oromiyaa Education jedhuunis argachuu ni dandeessanii. Warri achiin isin dide yookaan isin seenuu dide ammas description jala isiniifin kaa'aa telegiraama seenaa join godhaa. TikTokas Oromiyaa Education Multimedia jaa sarchi godhaa seenuu ni dandeessanii. Follow godhaa isiniin jecha galatoomaa. Warri immoo telegiraamni achiin isiniif seenuu dide gaafii adda addaa nootii adda addaa baayoloojii, keemistirii, kutaa 9-12 kitaaba qajeelcha barsiisaa kutaa 9 kaammaan tanaatii waan meeqa achi jala argachuu dandeessanii isiniin jaa. Achi yoo isin dide karaa bilbila kanaatiin na dawwaluu ni dandeessanii. Galatoomaa.